aruusni gizee bahu maaliif akka dhadhaan asii fi miila irratti bahu? Hoggaa in gurbaan san hoggaa fuudhaa manaa bahe dura ganama halangaa fudhata. Halangaa fudhata jechuun arrarraa booda isaa jettee ati abbaa halangaati jechuudha. Hin muudamne lama abbaa halangaati malee. Abbaa halangaati deemu jira. Eega deemee warra hulaasaa dura dhaqee kophee muudanii adda isaa muudanii halangaa isaa muudanna. Halangaa muudame jechuun namichi kun kana yoo filame biyya bulchuu ni danda'a jechuudha. Muudame muunnichi irraa dhufe. Abaluu caffee Oromiyaa muudame. Abaluu sultaana irraa bu'ee abaluu muudame kan muunnichi irraa dhufe. Namichi kun har'aarra gurbaan kun har'aarraa taakka jee gurbaan kun muudame. Maaliif mana isaarraa eegalee bultii. Hoggaa gartee aruusni karaa deemu ulaagaatti deemu jira aruusni gizee bahee hanqa warraa gurbaa dhaqee seenu wanni san mee duraa duubaan ilaa hanqa mana ol seennaa san labanuu qabu. Gurbaan hoggaa mana intala baafate booda warri intalaatis intala faarsaa deema. Warri gurbaatis gurba faarsaa deema. Hanga warra intalaatti dhiyaatan. Hanga warra gurbaatti dhiyaatan. Eega warra soddaa dhiyaatan ammoo warra soddaatti ka'aa deeman. Maaliif balaani deema bala geedhiisee faayaani dhalaa kana jaa faayaani deema dhalaatu kana jaa odoo janii gurbaa wanni yoo bishaaniif dhufees nama ol fuudhee dabarsa malee bishaan hin seenu. Yoo galaanatti afaan dhufanii. Yoo galaana achuma taa'an malee galaana wanni yoo galaanni guddaan dhufees wanni hin godhan dhoorkaadha. Kophee immoo kan dura deemu irraa baasa. Yoo nama horuu deemu san, hoggana ol fuudhuu deeman san gurbaa dura deemu kophee irraa baasa. Gurbaa dura deemu barmiiseen lama. Tokko dura deemaa tokko booda deema. Ka dura kophee irraa baasee deemaaniif ka booda isa eega eeyduu isaati. Akkasi baasanii wanni akkasitti immoo karaa dhaabbachaa deemaniif guyyaan irra malee nafneef. Guyyaa inni filame. Guyyaa inni dhiira ta'e. Guyyaa inni mootummaa qabate. Jabaan fedhallee yoo dhufe irra mootummaan isarra himatan malee nama biraa irratti himatan. Wow, valida. Wow. Cisni achi dhiichisamuu jira. Fakkeenyaaf gizee aruuza hulaa seenuu deemu shir ja'aniiti dhiichisanii baala cabsanii ammas akka waan eeganii jiran. Wanni san baala cabsanii bareeganii. Intalaga. Warra dura lolee janii warri dura horii jira.
isaan kun wanni isaan eegan nama tajaajiluu qofa. Baalarra dhaabbatanii baalarra teessisanii mucaatti kennanii mijuutti kennanii gurbaan fi abbuuqee isii abbuusisee uummanni kaan isa abbuuqanii mana seenan. Gubbaarras mayiraa jira jalas mayiraa jira mayri jechuudha. Mucaan itti kennineef ammoo hangafa gurbaa siyaa kennuudha. Faana tolii wanni aanan itti biifaniif wanni waan tokko faanti ta'e qabbana jechuudha. Taqoma furrii tabiligaa aananii tajaajila biligaan guyyaa sanii. Biligaan aananii wanni aanan itti biifaniif arra booda tabiligaa aananii jechuun isiisanii. Kabajamtoota daawwattoota hordoftootaa fi deeggartoota Shagagii Itiyoo haala kanaan hulaa hululitti dhiichisaa buxaalaa gammadaa gammachuudhaan aruuza isaanii galfatan jechuudha. Kun yeroon ammaan tana deemaa jira halkanirraa toora sa'aa torbaati kan achi siqaa jiru. Kanaaf yeroo ammaan tana aruuzni galaa jira dhiichisni Harargiin wanni itti beekamtu takka keessaa dhiichisa. Dhichisni yeroo garagaraatti dhichifama. Kanneen keessaa kan ammaan tana dalagaa jirru yeroo cidhaa yookaan yeroo aruuzaa dhichisa ittiin dabalaa giftii fi olaanaa fi olaantuu jechuudha ittiin galchani. Kanneen keessaa muraasa haala kanaan dhichisa hedduu nama gammachiisu hedduu jaallatamutu. Dhichisa hedduu humna dardarummaa kan barbaadu asitti humna isaanii ilaallee jira. Itti fufa addaan hin dhaabbanne. Hedduu waan hin gammadeefin jidduu seene. Kanaaf dhichisni itti fufa aalii fi ollaa akkasumas hawaasa hulaa hulul hanqamjii akkaan galata galfadhuun beeku hedduu naaf galatooma amilee fi hundi keessan. Galatoomisiniin jecha dhichisa hafee tokko irra buusneeti karaa tapha mana keessatti tapha bal'aan nu eeggata. Haala kanaan karaa mana keessaa kan itti fufnu ta'a. Obsaan dargaggeessaa fi shamarran keenya akka nu eeggatan kabajaa guddaan isaan gaafannaa turtii gaarii isiniin jenna galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya wal duraa duubaan akka agartanitti simannaa nuti hoggaa dhufnurraa eegallee nu godhamaa ture waliin daawwataa ture sagantaa teenyatti akka bohaartan akka bashannantan abdii guddaa qabna. Ammaan tana wal duraa duubaan eega kallattii garagaraa akkaataa ittiin fuudhaa gaggeessan hedduu keessa dabarree Proogiraama keenya golabaa jirra. Proogiraama keenya kan golabnuun sagantaa bohaartiitiin. Sagantaa bohaartii eegaluu keenya dura ulaagaa taa'amte takkaa jira.
teessumti shamarranii fi dargaggeessaa wal fuullee ta'aniiti adda babahanii maal laata maal dalagu deeman kan wajjin laallu taana. San duratti asitti wanni argamu wanni harkaa qabu kun shuumoodha. Bishingaan Oromoo biratti faayidaa guddaa qaba. Oromoon bishingaadhaan ni beekamti. Bishingaarraa gaafa inni biqilee akka aalaatti irraa nyaachaa daraara isaa ashiita isaa nyaachaa biddeena irraa godhachaa shuuroo irraa godhachaa tuftufa irraa godhachaa dumucoo fi waan adda addaa irraa oomishachaa shuumoodhattis asitti hunno warraan sana agarree jira. Akka agartan kanatti dhadhaa daa'ima laaqamee fallaana kanaan takka takkatti hunda isaaniirraa kan naannahu ta'a jechuudha. Maaree qoma furrii maaree intala maaree intala qoma furrii la ta qoma furrii tabiligaanani rabbi sini haa kennu rabbi sini haa godhu gurba baanana ammoo ilma qabiyyaa tolu ka aalii tolu ka ollaa tolu ka gosaa tolu ka waa hundaaf tolu isini haa kennu jedhanii ilma isirra kaayana. Olaanaan bakkatti, olaantuun bakkatti, caawaan bakkatti, aaliteen nagee qabdanii fayyaadha. Nagee olaanaan bakkatti, olaantuun bakkatti, bakka bu'aan olaanaa bakkatti, caateen nagee qabdanii fayyaa qabdanii. Olaanaan bakkatti, olaantuun bakkatti, caayaa warra gooftaa bakkatti. Caatanya nagee qabdanii nama daraar saa daraar nama daraar saa daraar muqaddam qajeellu muqaddam qajeellu rabbiyakum gooftaa ko maleeja adalatu abudatu yokum idi baba burri adalatu abudatu yokum idi baba leja adalatu abudatu yokum gooftaa ko majarka adalatu abudatu bizi ko maleja adalatu abudatu alhamdulillah halala abdi be adan jiraju
السلام عليكم. وعليكم السلام. نجا. نجامي. فيوما. فيا ده. جرتو. نجامي. نجا بقى. نجا. فيا. فيا. الله زاد. نجا. قفت أجيس لنا إيه ساعة. ها؟ إيه ساعة. isi mana bang kita sudah lagi. Arkan. Ijata min kasila. Ida bergat. Harga kami kabar. Arkan bergat. Mila kami jata. Mila bergat. Malmak sakata. Atra fisito. Wonta damat. Demage. Enyu damat. Pensa. Tuga damat. Ida assalamualaikum. Nagayma. Faya. Jirtu. Nagayma. Namasa. Lagamana. Amazat. Isi gopta kana esata. Ye. Densa sagale ko orang kira kamu terpas. Akan ijata mina kasilan. Harga kami kabar. Bila kami ya. Mal kakatan. Gis damat. Enyu damat. Wah, dia sudah ubah damat. đây Mustari aja mal.
Video. Mama dia sekarang Sebelum ini ada filan. Kita bola kita. Kan telepon bola. Woi. Gambadi gambadi kalian. Gambadi gambadi kalian. Gambadi gambadi. Gambadi gambadi kalian. Gambadi gambadi kalian. Gambadi gambadi. Yeah.